Enten adul nampu. Adul. Ada sana. Tole egaa kabajamoo daawwattoota keenya akkuma beekamu amma nuun barattoota mooraa Haramayaa Yuunivarsiitiiti. Haramayaa Yuunivarsiitii barattoota yuunivarsiitii waggoota adda addaadha. Akkuma beekamu egaa akkuma duraa isiniif ibsuu yaalli vaayinii afaan Oromoodhaan yookaas gosa adda addaa piraankii adda addaa afaan Oromoodhaan qabannee isiniif dhufu jechuu jirra. Yeroo gabaabaa gidduuttis biraan keenya san dura garuu kun barattoota Departmentii garaagaraa irraa baratan isaan sana qabadhee akkasumas illee qooda fudhachuudhaan vaayinii kana keessatti namoota hojjechuudhaaf qophaa'anii jiran isaan sana wajjin haasaa gabaabaa taasisna waa'ee aartii Oromoo wajjin wal qabsiisnee aartiin Oromoo sadarkaa kamirra ture amma sadarkaa kamirra jira amma immoo garamitti adeemaa jira nuun immoo qooda akkamii fudhachuu qabna wantoota jettu irratti haasaa gabaabaa isaan faana taasisuu jechaa jirra isin kabajamoon daawwattoota keenyaa gadumaatti nu faana taasisuu jenna turtii gaarii. Barataa afaan Oromoo waggaa sadaffaadha akkasumas immoo eebbifamaa barataadha. Tole akkuma arguutti afaan Oromoo aartii afaan Oromoo guddisuu keessatti illee qooda fudhachaa nama jirudha. Nama dandeettii jechuudha. Tole ni waa'ee aartii afaan Oromoo kana gabaabsii maal jettaa fi maaltu jira gaafata? Waa'ee aartii Oromoo dubbachuuf dhugaa dubbachuuf aartiin Oromoo booddeetti hafeera. Wantoota jiran keessaa aartii Oromoo irratti wanti hojjetan tokko jira. Kan irratti immoo kan qooda fudhatee hojjetu nudha. Namni kan biraa miti. Maaliif aartii kanatti miilatti godhee kan deemsu sun miidhaa, ijatti godhee akka inni iddoo fagootti ilaalu miidhaa, gurra godhee akka inni waan hundumaa dhaqu miidha. Kanaafuu dirqama nurra jiru immoo nuti ba'uu fi qophii isaa xumurra jira barattoonni yuunivarsiitii Haramayaa keessa jiru. Kanaaf yeroo dhiyootti illee wantoota garaagaraa yuutuubiidhaan namoonni keenya akka isaan hordofanii gochaa jirra. Gama kootiin ammayyuu wanti hojjetamne jira waan naa ta'eef kana hojjechuudhaaf qophii isaa xumurra jira. Tole hedduu galatoomii siin jedha. Akkamitti qooda fudhachuu qabna aartii Oromoo guddisuu qabna jettee jirta. Mee akka keessa akka barataa afaan Oromoo tokkotti akkasumas immoo akka Oromoo tokkotti aartii Oromoo kana guddisuudhaaf uummata Oromootiif maal qabattee dhufaa jirta mee yeroo tokkotti maal qopheessee jirta? Akka kiyyaatti wanti inni qabatee dhiyaachaa jiru akka barataa afaan Oromoottis dirqama yookaan gaheen irra jiru kan itti nan ba'a jiru vaayinii garaagaraa akkasuma firaankii illee yeroo muraasa boodatti immoo kana erga hojjenne raawwannee fiilmii qopheessuudhaaf qophii isaa xumureen jira. Kanaaf gama kanaan illee namoota bira akka ta'u maaliif namoonni warri kaanii kitaabilee garaagaraa barreessu ani immoo dirqamni anarra jiru fiilmii garaagaraa nan qopheessa afaan Oromootiin yaadadha. Tole bakka jabaa dura fiisaa gargaaruudhaan milkaa'e. Ayyeen galata. Qabatee jiran akkasuma vaayinii adda addaa piraankii adda addaa hojjechuu keessatti nama qooda fudhatudha. Tole wiikii as barataa seeraa waggaa lammaffaa irratti fakkaata. Waggaa lamaffaadha. Barataa seeraa waggaa lamaffaadha. Piraankii kana akka hojjetu durii irratti fakkaata siilatti maal Kaleessa ture sana hinaaffaa godhachuudhaani amma aartii Oromoo guddisuu akka kaatu kun nuufisee jirta. Hedduu galatoomsiin jecha ati maal qabattee dhufaa jirta mee aartii kana keessa akkamitti maaliif qooda fudhachuu ta'a? Hangama kootii kan hojjechuu ammaa fi kan jalqabnee jirru duratti wajjin sababa ta'eef isaanii gama jalqabee gaarii kun fi fedhii qaba. Gara boodaatti immoo waan dandeenye hojjechuudhaaf Qophooftee jirtaa jechuudha. Tole galatoomii itti fufisiin jenna. Tole egaa kabajamoo daawwattoota keenya ammas haasaa nuun taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira isin faana taasisin jenna. Tole maqaa kee irraa jalqabna mee maqaan keenya? Maqaan Shaambuu jedhama. Agriikaalcharii. Tole egaa maqaa kee agrii dipaartimentii kennu fufee jirta. Atilee aartii kana guddisuu keessatti nama qooda fudhachaa jiru taatee jirta kunoo. Mee wanta kana hojjechuudhaaf wanti si kakaase maali? Ani wanti na kakaase inni guddaan aartii yookiin qabarratti aartiin eenyummaa saba kootii guddisuudhaaf aartii hojjechuudha. Kanaafuu anis kakaase eenyummaa kootii baruudhaaf waan ta'eef aartii hojjechuudha. Tole hedduu galatoomii wanta baay'ee namatti toludha kanatti nuuf ibsiteertu. Mee aartii kana keessatti maaliif qooda fudhachaa jirta? Ani koomedii adda addaa hojjechuudhaaf kaaraakterii fudhachuu yookaan immoo qooda fudhataa taatee as keessa galtee jechuudha. Tole galatoomii hedduu galatoomii. Tole maqaan keenya maqaa keerraa jalqabna.
Iddoo galatoom tole gaati sa'aatii afaan Oromoo kana keessa akkasumas baay'inii koompiitii adda addaa hojjechuun asxaanamaa yoo godhan keessatti nama qoodamtachaa jiru keessaa isa tokkodha. Mee wanta kana akka hojjetuuf dudduuba kee maaltu jira? Wanti si kakaase aartii Oromoo hojjechuudha. Aartii Oromoo kana hojjechuudhaaf muummama ani qabu guddina afaan Oromoo irratti baay'ee qeeqa guddaan qaban. Gatii kanaaf yaa'u baay'ee garaagaraa kabajamoo daawwattoota keenya akkuma beekamu amma kun maamiltoota wajjin qoosaa garaagaraa hojjechuuf qophii jalqabne kana eenyu akka isaan ta'an maaliin akka isaan qoosaa kana keessatti qooda fudhatan isiniif ibseetiin jira. Tole egaa amma kallattiidhumaan vaayinii sana hojjechuudhaaf yeroo nuti deemsa eegallu waan ta'uuf isin kabajamoon daawwattoota keenya nu faana ta'a isiniin jenna turtii gaarii. Sama lili ay sama lili nano rakku walin benusa nujolen oromo sama lili yeah sama lili nano rakku walin benu nujolen oromo wa marafu ali shaguye daf qamar shubutte facalu gafirar sa umar babi barban